odeeffannoo nu ga'e qabnam. Eegam qabsaan Oromoo gameessii fi xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohammad Fam lagannaa nyaataa irra jiraachuun dhaga'ame. Durataa itti aanaa kafaa'uun obbo Baqqalaa Garbaa irratti humnoota nageenyaa mootummaatiin reebichi raawwatamu maddeen keenya naannawaa Maa'ikalaawii odeeffannoo OMN gahaniis jiru. Maddeen keenya naannawaa Maa'ikalaawii jiran haleellaa obbo Baqqalaa Garbaa irratti raawwatameen obbo Baqqalaan hubamutu ibsame. Obbo Baqqalaan tibba darbee kana dura yeroo mana hidhaa turanitti qabsaa'ota biroo irratti reebichii fi haleellaan suukaneessaa raawwatamus anarratti reebichi raawwatamne jechuun aangawoota bilxiginnaa dallansiisee ture jedhan. Aangawoonni bilxiginnaa nama maqaa TPLF'n badaan kaasuu barbaadu obbo Baqqalaan akka aangawoonni kun barbaadan ta'uu diduun reebichi kun irratti raawwatames jedha maddeen keenya. Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohammad malee warri kaan eessatti akka hidhaman haga ammaatti wanti beekame jiru. Oduu wal qabateen magaalonni Oromiyaa hedduun hiriira mormii uummataan dhiphataa ooluun ragaaleen ni mul'isu. Magaalonni Amboo, Dirree Dhawaa, Awwadaay, Machaaraa, Ciroo, Shaashamannee, Dodola, Haramayaa, Kaarramillee, Fadis, Burraayyuu, Sulultaa, Laga Xaafoo, Hirna, Adaamaa, Doobbaa, Calanqoo, Qobboo, Baddeessaa, Mi'eessoo, Gudar, Harar, Mooyyalee fi kanneen biroo hedduu keessatti uummanni diddaa isaa dhageessisaa oolee jira. Humnooti nageenyaa mootummaa immoo mormii uummataa kana ukkaamsuuf tarkaanfiiwwan humnaa fudhataa akka oolan ibsamees jira. Namoonni hedduun madaa'uu fi lubbuun darbuu OMNs odeeffatee jira. Magaalota Oromiyaa hedduu keessatti sochiin guututti dhaabbatee akka oolee fi uummanni dallansuu isaa lagannaan ibsataa ooluun himame. Sirna awwaalchaa qabsaa aartist Haacaaluu Hundeessaa akka Finfinneetti hin raawwatamne mootummaan dhorkamuun akkasumas osoo gaddaa kana keessa jirru hooggantoota qabsoo Oromoo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi qabsaa'ota biroo hidhuun aggaammiis jabaa saba Oromoo irratti gaggaamame jedhanii jiru. Kutaaleen hawaasaa garagaraa OMN'f yaada isaanii kennaniin mootummaan saffisaan hooggantoota qabsoo Oromoo gadiin dhiisuu taanaan badii guddatu ta'uu jira. Kana ammoo mootummatu itti gaafatamummaa fudhatas jedhanis jiru. Oduu wal qabateen rogeessi miidiyaa hawaasaa Shamsaddiin Xaasii galgala kana humnooti mootummaatiin qabame jedhu maatiin isaa. Egaan daawwattoota keenya haala oolmaa Oromiyaa keessa jiru yeroo gara yerootti jala buunee oduu amma nu ga'een isin biraan geenya isinis nu duuka bu'aa.